السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني أورمو تاج توتوريال. الحمد لله هني نجكوت نجيني كي هنجال الله هنك بجالا باكجرت مرة سنجاو. دعوتهم كي فيديو أراك نكذا حالة بيكسا غرغرادا كان يرو هند سنرات الوفي سنچينكو غونكما يو أكا سنتين أفني أفرا شوفو دندسن نسمبرتيس. يعني فكانيا فيرو وان غرغرادا لالتين چودا يرو توكو توكو بيس غرغرادا سنرات الوفيتي سنچين كيوكين سنزا أجا چودا harrabood jechuudha beeksifni tokkollee akka isinitti dhufuu hin dandeenyetti barnaamija tokko malee waan tokko malee haala salphumatti ofirraatti cufuu hin dandeessinen isin barsiisa. Daawwattoota kiyya viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa laayikii fi sheer gochuudhaan walaa jajjabeessinuu walaa guddifnuun isinin jaha. Laayikii fi sheerii gochuudhaan akka nuyilleen waan gaggaarii waan bareedaa akka raadhaa kan isiniif nuun jajjabeessuu qabdanii. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraaybii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gammanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattoon kiyyaa beeksisa garagaraadhaa kan yeroo hunda namarratti dhufu yookiin ilaana garagaraadhaa jechuudha yeroo waan garagaraadhaa ilaaltan kan yeroo hunda isinitti dhufee isin cinqu yookiin isin eessu jechuuf ofirraa cufuudhaaf appilikeeshinii tokkollee isin barbaachisu jechuudha. Ofirraa cufuudhaaf wanti gochuu qabdan bilbila keessan matarraan gatanii buttanii ayikoonii siitiin kanarratti kilikni gootanii siitiin bilbila keessanirra haala kanaan ni galtanii asirratti connections ka jiru kanarratti yeroo tokko kilikni gootu achi booda as jalatti more connection settings ka jiru kanarratti yeroo tokko kilikni gootu achi booda private DNS ka jettu jirti irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kana argattan jechuudha. Haala kanaaf filannoo sadii isiniif kaaha as jalatti private ka jiru ni filattu achi booda asirratti sanduuqni duwwatu isiniif dhufa jechuudha. Haala kanaan sanduuqa kana keessatti waan barreessuu qabdan koomentii awwalaa jalaan isinii kaa'a jechuudha. Barreeffama kana barreessuu qabdan jechuudha. Barreeffama asirratti amma ani barreesse kana jechuudha. Barreeffama kana koomentii awwalaa jalaan isiniif kaa'a akkasuma description box jalallee isiniif kaa'a rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Kooppii godhataniituma yookiin qubee kana laallattaniituma barreeffataniituma jechuudha. Haala nama itti barreesse kana jechuudha. Osoo qubee tokko hin dogongorre barreessitaniiti achi booda seefii kilik gootan. Har'a booda gonkumaayyuu haala kanaan egaa seefii gootanii jechuudha. Beeksifni yookiin ilaanni garagaraadhaa kan yeroo hunda isinitti dhufee isin cinqu sun jechuudha. Gonkumaayyuu abadan isinitti hin dhufu jechuudha. Haala kanaan ilaana garagaraadhaa kan yeroo hunda isinitti dhufee isin cinqu yookiin beeksisa garagaraadhaa jechuudha ofirraa cufuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa isin galee yeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatanaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan raafaate immoo laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti nagoolti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.